akkam jirtan kajiru nagaa ima ol gaafata garuu hin jirramaam nagaa isin gaafanne wallahi billahi viidiyoon anadha argee dhufe waan takkuma addunyaa kan irratti ta'een beenne ilma Oromoo irratti ta'een argee dhufe kanaan dura miliinik harma numure harka numure jettani Oromoo hardhammoo Oromoo guyyaa kaleessa morma numure jettanii dubbattan har'a viidiyoon an argee dhufe wallahi billahi kakadachaa kana lamaan isa caalu takkuma waan ta'een beenne ilma namaa miti bineensa irra akka ta'een beenneen argi ilma Oromoodhaa tokko osoo inni kadhatu osoo inni booyu qaama isaa coraa qaama isaa gogaa irraa baasan osoo inni jiru du'uun homaa miti mormallee os irraa buran al takka duuti addunyaa kanarraa godaanta garuu viidiyoon anadha argi ilma Oromoo wallahi billahi osoo inni na ajjeesaa jedhee kadhatu qaama isaa kanaaf asirraa eegalanii kalaalummaan miti godhuu miti harka namaatiin godhuu miti laaluun ijuma achi laaltuun namni akka kiyyaa gara laafessi kun abbammaan kamuu I don't know namni viidiyoo san argee garaa hin laafne hin jiru akka kiyyaa kun gara laafessi kun laaluuf godhuuf miti laaluuf laaluuf qaaneffatu laaluuf ijumaan akkana arguuf danda'ee hin laalleen arge amaarri gara jabeessi kaseenaa keessatti illee nuuf diina ta'e ka har'allee nuuf diina ta'e ilma Oromoo tokko qabee yoo inni gogaa irraa baasuun arge wallahi billahi akkam godhee ummatattiin agarsiisu dhabe ka ittiin laaluu dandeettu tokkicha telegiraamii qofa feesbuukiin hin eeyyamu tiiktokiin hin eeyyamu yuutuubiin hin eeyyamu akka atasirra ol baaftuun hin jiru taateen kun addunyaa kanarratti akkuma ta'ee hin beeku taateen kun taatee ilma Oromoo amaarri hadha irratti dalage kun takkuma addunyaa kanarratti ta'ellee hin beeku dhagaellee hin beeku garuu hadhaati kaleessa harma namuran harka namuran jennee seenaa boonna ture kalee morma si muran wallahi billahi coraa ilma Oromoo tokko osoo inni jiru osoo inni lubbuun isaa keessa jirtu osoo waan takkan godhin qalanii akka horiiti gogaa irraa baasan duuti kana caalteen jirti yaa Oromoo wanti kana alaa ni jira duuti kanaan alaa hin jira ajjeechaan kanaan alaa hin jira biyya namaa keessatti deemteetii miti biyya ofii keessatti biyya abbaa isaa irratti biyya kaleetti dhalatee guddate irratti ilma Oromootti dhaqanii mana isaatitti yoo qalan yoo guban arginee jirra gubuunis homaa miti salphaadha gubuunis homaa miti salphaadha garuu nu ima balaaleffanna gubuunis nasbe ilma namaa guddaa taatusi ajjeechaa kana biratti irraan daraa gocha ammaan argee dhufe kanarratti irra wayya ilma namaa tokko qaamaan gubuuni irra wayya garuu gogaa kee kana coraa kee kana qalanii cuupheedhaan yoo sirraa baasan cuuphee osoo qawweedhaan si dhukaasanii ajjeesanii homaa miti salphaadha waan fedhan yoo mormallee sirraa muran maybe yoo guddate daqiiqaa 2-3 dhukkubsatta garuu yoo xiqqaate osoo inni iyyuu dhiiga isaa irraa yaasaa gogaa akka horiititti irraa baasanii qalan jara keenna duuti kana caala hin jira yaa saba duuti kana caalaa hin jira bakka addunyaa kanarraa yoo duunee dhabamnee si jechisiisa bara waan akkanaa gocha akkanaa kana laaluu irra wallahi billahi ijaan laaluu dadhabe ijumaan akkana laaluu dadhabe imimmaan kiyya qabachuu dadhabe yaa Oromoo ilma Oromoo tokko diina fedhe yoo ta'e diinuma abbaa kiyyaa faadhatiyallee ajjeese yoo ta'e ilmi namaa tokko yookaan isaan ajjeese dhaba isaan godha malee akkasan isaan godhuun osoo isaan maali hammeenni kana caala osoo inni iyyu nama jiraa kana qabdee fiddee yoo qaama isaa irraa gogaa baastu hagam ulfaata osoo viidiyoo san arge Oromoo miti sabni biraa
hinaf osoo viidiyoon sun gara ummataatti gadi ba'u ta'e osoo viidiyoon sun kan ummata bira ga'u ta'e wallahi billahi addunyammaan tunuu Oromoo miti waan manatti haftunatti hin fakkaatu waan manatti haftunatti hin fakkaatu takkumaa taatee ta'een beeni ilma Oromoo irra dalaganii qaama isaa kan irraa gogaa baasanii osoo inni nasbeedhaan jiru osoo inni iyyuu osoo inni na ajjeesaa jedhu osoo inni iyyuu yoo diqqaate daqiiqaa 10 wayiif qaama isaa kana qalan jaran yaa jara kenna ani ilaaluun dadhabe ija maalittu qaama ilma nama nasbee ilma namaa tokko qabadhee deema akkamumattiin ol jedhee laala viidiyoo kanaan laaluu dadhabe faga irra taa'ee viidiyoodhaan laalu harka maaltu qabee na godha jara kenna naafxanyaan hagana nuuf diina naafxanyaan hagana Oromoo irra garaa jabaatti iseen ollaa kee jirtus gaafa haala sin mijeeffate gaafa haala argatte wallahi billahi gaafa haalli mijaa'eef akkanuma si gooti naafxanyaan Oromoodhaa garaan laaftu naafxanyaan Oromoodhaa diina takkuma Israa'elii Falesteemillee akka kana waliin gooni seenama keessatti diinonni addunyaa kanaa irraa walii diina Filisteemiif Israa'el jarrummaan sunillee akka jarri kun Oromoo irra godhan waliin gooni wal ajjeesan malee wal balleessan malee yoo danda'an rasaasaa wal fixan malee akka jarri kun nu godhe takkumaa waliin goone yoo Oromoo gochi hadha ta'e kun gochi amma ta'e kun gochi Oromoo Wallaggaa irratti ta'e kun yoo tokko sin godhin yoomuu tokkon taatu yaa paartiilee Oromoo yaa Kaafa'o yaa Abaa'o yaa paartiilee maqaa saba kanaan sochootu yoo gochi kun ta'ame kun har'arraa gadi baatee qaama tokko taatee sagalee tokko taatee saba keetiif sagalee hin ta'ini wallahi ati Oromummaa keessanu namni akkana nu godhe tokko isiniin jenna Kaafa'o Abaa'o hayyoota siyaasaa warroota siyaasaa waan Oromoo kana irraa dubbattan warroota doktora ani profeesara ofiin jettan yoo gochi Oromoo irratti ta'e kun yoo duuti Oromoo irratti deemaa jiru kun duutillee galata qabdi duuti al takka du'anillee galata qabdi kun du'a hin jirre du'a seenaa keessatti illee hin jirre seenaa addunyaa keessatti illee takkuma warra Barmaa irratti illee musliimota Barmaa irratti illee ajjeesanii foon isaanii nyaatan malee osoo isaan jiran qaama isaanii irraa dhiiga jigsaa gogaa irraa hin qalle garuu addunyaa kanarratti waan takkuma ta'een beedde ilma Oromoo irratti dalaganii Oromoo irratti dalagee naafxanyaan nu agarsiise kanaan ala daangaan kanaa alaa hin jiru duutii kanaa alaallee hin jirtu wanti kanaa olillee hin jiru yoo hadharraa gadi baatanii Oromoof sagalee takkaan sagaleen ta'in yoo Oromoo bira hin dhaabatin yoo duuti tuni buqqaatiin tun akka nurraa haftu hin dubbatin isin Oromoo miti please namni dhageettan viidiyoo kana like godha akka nama bira ga'u godha please ani jidduun kan isinitti himu like godha viidiyoo kana namni hedduu haa dhaga'u namni hedduu haa argu warri viidiyoo sallaaluu barbaadan gara keessaatiin na dubbisaa telegiraamaan isinii erga takkuma taatee ta'eetu hin Oromoo irratti ba'e yaa paartii Oromoo ammallee irra deebi'een jedha yaa warra saba kanaaf dubbatu yaa paartiilee maqaa Oromootiin socho'u yoo tokkon ta'in yoo har'a deebitee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamtee saba keetiif sagalee hin ta'in isin Oromummaa homaatu hin qabdan isin saba Oromootiif osoo hin taane faayidaaf dhaabbattan wanti kun waan ta'een beenne ammas wanti ani irra dabalee dubbachuu barbaadu hiriirri guutuu biyyattii Oromiyaa keessatti deemaa jira ammallee gayaa miti silaa viidiyoo kana argee namni tokkichi manatti nafu wallahi birbinyatanii baddani birbinyatanii ija keessanii laaluu diddanii baddani hin laaltan mana keessanitti hin galtan ture viidiyoo kana argitanii mana keessanitti hin galtan ture barattoonni ammallee haayiskuulii bayaan jirtani gadi bayaa warra yuunivarsiitii qofatti yaa'ina ta haayiskuulii muraasatu yaa'e naannoowwan eeggamaa jirtan hagammaan baane
Kanaafuu hundi keessan gadi bayaa diina kanaafuu dhaabbadha. Duune lafarraa cinne salphanne irdatiin kana alaan jiru kana caalaa osoo nasbeen jirtu gogaa sirraa baasuu caalaa salphinnin jiru. Yaa Oromoo gadi bayi sagalee takka wal bira dhaabadhu sagalee walii ta'i sirna kanaaf seera kanaaf ajjeechaa kanallee sagalee takkaan dura dhaabbadhu ofirraa kaasi. Yoo kana ofirraan kaasinitti atammallee hin qalamtee gogaatu sirraa ka'e morma si murame harka sirraa murame boruwaan kana caalaa arguu deemta. Boruwaan kana caalaa arguu deemta. Dachee irraa si balleessuuf deeman. Ani yaanni kiyya kana olaa sa'uun barbaadu. Viidiyoo kana laayik godha namoonni hedduu akka dhagaanin bira geessa.